imaanaa nama nyaatu hoo taate kinuuti. Ani Saayidoo yuu dhiisee mana koo gad dhiisee osoo dhufe na fuuta. Waan jaalalti nama gootu. Osoo jaalalti bifa qabaatee afaan qabaates dubbate. Otoo jaalalti himatee, otoo jaalalti nama kasasee, otoo jaalalti dhugaasaa himatee, jaalalti wabii ta'ee afaan isaatiin dubbata. Garuu jaalalti gaafa nama jaallatu sana argate malee, jaalalti gaafa nama barbaadu sana argate malee, jaalalti afaan hin qabu. Garuu gaafa nama fedhe sana argate, gaafa nama jaallatu sana argate, gaafa namni inni barbaade sun kan isaa ta'e, jaalalti afaan qaba, ijas qaba, gurras qaba. In agaallee in dubbatallee. Yoo maal ta'e yoo nama jaallatu sana yookaan ammoo yoo nama fedhe sana, nama barbaade sana, nama kan kooti jedhee jaallate sana, nama yeroo dheeraa dheegu sana yoo kan isaa ta'e, jaalalti afaanis qaba, bifas qaba, in dubbata. Yoo kanan taane garuu akka wabii kana duudaadha, jaamaadha. Osoo reebamuu, osoo darbatamuu, osoo tuffatamuu zim. Dhugaa Rabbii hedduu obse. Kana kan godhe garuu jaalala isheedhaaf qabu, bakka isheedhaaf qabuuf, iddoo isheedhaaf qabuuf, waan ishee fedhuuf, waan isheen gootu kana hundumaa obsee jechuudha. Har'allee erga bultii dhaabbatte, har'allee erga gaa'ela godhatte, akka sareeffattee asiif achi darbachuu jirti jechuudha. Yeroo tokko nuti shamarran warqii nu harka jiru dhiisnee callee lafa jiru barbaannaa jechuudha. Warqii nu harka jiru waagaa isaa wallaallee yookaan ammoo gatii isaa wallaallee, waan nu harka jiru waan harkaa qabnu sana hamma inni baasu yookaan ammoo gatii inni itti tilmaamamu daayimandii of harkaa qabnu dhiisneeti callee lafaa barbaannaa jechuudha. Yeroo baay'ee nuti nama nu barbaadu, nama nu fedhu hin feenu. Nuti shamarran baay'inaan jechuudha. Nama nu jaallatu, nama kan kootii, nama sin fedhaa, bultii kiyyaaf naa taataa, haadha warraa sin godhadhaa, haadha ijoollee kiyya abbaa ijoollee keessiifin ta'a jedhee yeroo baay'ee nama bakka nuu qabuu fi nama gahee nuu qabu hin feenuu jechuudha. Nama nu hin barbaanne, nama yeroo nuuf hin kennine, nama nu xiqqeessu yookaan ammoo nama bakka nu hin qabne jechuudha. Nama niqatiin afaan Oromootti maal jedhamaayyuu walumaa galatti nama bakka nu hin qabne jechuudha. Nama yeroo nu hin kennine, dirqamaan nama nu hin jaallanne, dirqamaan jechuudha. Dirqama waan tokko darbatanii waan tokko keessa humnaan gaafa keessa buuftu jechuudha. Yaani fedhii malee walumaa galatti nyaata fedhii kee malee nyaattu jechuudha. Nyaata fedhii kee malee akka hin duuneef, akka hin dadhabneef, har'aaf naa haa ta'u yookaan ammoo har'aaf na fayyada jettee nyaata nyaattu jechuudha. Nama hin feenetti heerumu jechuudha. Amma ayyuun sanuu nama abbaa manaa qabu, nama haadha manaa qabu, sanuu abbaa ijoollee. Kana jechuun abbaa ijoollee irraa, abbaa daa'imaa irraa yookaan ammoo haadha manaa namaarraa, abbaa warraa namaarraa jaalti nama qabu miti, nama qabuu danda'a. Akkanitti nama qabu garuu hin beeku. Mucaa kana mucaa amma kanatti miidhamee, mucaa boquu kanatti isheedhaa gadi cabee, yoo isheen hifattes abeet, yoo isheen darbattes abeet, yoo isheen rukuttes abeet, yoo isheen waan hunda isa gootes abeet. Maaliif? Waan ishee jaallatuuf dhiisteeti bultii namaa keessa diigdee, kunoo bultii namaa keessa seente, bultii namaa fajanfajjii jechuudha. Bultii namaa diigdee jechuudha. Amma akka aalemaatti namni ayyuu qofaadha namni piraankii ta'e. Nama hundatu piraankii ta'a. Yuutuubaroonni kamiyyuu piraankii nama godhanii piraankiis ta'anii jechuudha. Isheen garuu piraankii kana adda gooteeti, addatti ilaalte waan isheen piraankii isheen taate kana akkoo warri adiin illee ta'ume yookaan ammoo faranjoonni illee godhu piraankii kana. Isheen garuu akka waan addaatti yookaan ammoo akka waan biyya lafaa kanarra hin jirre ayyuu qofaatti raawwatame. Baay'ee wayi wanti ta'u hundumtiyyuu wanta nama tokko qofaarratti raawwatame, wanta ta'ee darbee jechuudha. Yoo ta'ee hin jiraanne immoo waan ganaa ta'uu jiru. Ati aalamaaf jalqaba miti yookaan ammoo ati addunyaaf nama jalqaba miti. Dogoggoroo jechuunis
yakka hojjechuunis badii dalaguunis badiin sirratti dalagamuunis ati addunyaa fi yeroo jalqabaa miti yeroo xumuraas miti jechuudha. Waan har'a sirra ga'e kun kaleessa nama biraarra ga'e ta'uu danda'a. Sirrattis immoo dhaabatu borallee darbee nama biraarra ga'uu danda'a jechuudha. Argitanii akkatti isheen darbattu. Dhugaa rabbii nama gaddisiisu. Waan ishee jaallatuuf. Waan ishee jaallatuuf waa hunda. Amma ija keessaa baasuu malee maaltu ishee hafe? Amma fakkeenyaaf abbaa manaa qabdii heerumte kalaas. Heerumte inni viidiyoo haa dalagu waan ishee jaallatuuf dalage viidiyoo sana. Viidiyoon irratti dalagde jette. Waan ishee jaallatuuf dalage viidiyoo sana. Hin beektillee yoo dhiiste maa rakkoo qaba? Inni isheen jaalalaan isa cabsite yuun ishee miidhame yuun jaalalti isa miidhe isa ga'aati. Maa jechaan ammallee maa isa miti? Bultii namaa wata akka diigde. Kunoo abbaa ijoollee. Kunoo Sa'id erga Yamanitti deebi'ee daa'ima isaa argee jira. Kunoo ji'oota waggaa tokkoof deeme arga daa'ima isaa ijaan argee jechuudha. Kun hundumti sababa maal ta'e sababa ayyuutiin ta'ee jechuudha. Sa'idoo yeroo jalqabaa miti kan inni Itoophiyaa galeera. In deebi'a ture jechuudha. Akkuma kaleessa gadda viidiyoo dalage. Wanti hundumtiyyuu immoo walirra dhufa. Ta'ee baqa isa ta'e kanammoo dhiistee nama ishee jaallatu kana. Amma mucaan kun ayyuun kun jechuudha. Tarii mucaa kana qabeenyaan maaliin tuffachuu dandeessi? Bor garuu waa'ee mucaa kana namni beeku hin jiru jechuudha. Bor waa'ee mucaa kana namni beeku hin jiru. Ammallee ammoo nama qabeenya sii qabaatee si tuffatu osoo hin taane nama jaalala sii qabaatee si kabajee si kunuunsee siif obsee siif oksee si wajjin jiraatutu filatamaadha jireenya kee keessatti jechuudha. Asiin bultiin namaa diigame. Asiin laphee mucaan namaa cabe. Isheedhaafuu sirrii miti waan kun jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma heerumtetti kalaas hin barbaadu jetteemi, sin fedhu jetteemi, dhiisteemi, deemeemi. Inni viidiyoo kalaas waan isa dandeessuu dhiiseef waan jaallatuuf dalage. Isheen immoo kalaas amma abbaa haadha warraa namaati. Abbaa warraa qabdi. Kabajaan mana isheen teessu dhiistee abbaan barbaade waan barbaade yoo ishee irratti dalage gadi baatee tokkoon deebii namaa laachuun in ta'u because haadha warraa namaa taatee jirti jechuudha. Kabajaan mana taa'uu qabdi. Yoo dalagdee chaanaal ishee irratti dalagu. Ergaa kana yoo dabarfatteellee fakkeenyaaf amma akka saree asiif achi darbataa hifataa uftee chaanaalii isaa irratti viidiyoo lakkisoo osoo hin taane viidiyoo qabdi akkuma namaa jechuudha. Yuutuuba qabdi akkuma namaa. Yuutuuba ishee irratti teessee mana ishee keessa teessee kabajaan jechuudha. Deebii isaa laachuu dandeessi. Lakkii wabii. Wanti kaleessa gadda wajjin dabarsine hundiyyuu darbeera. Barri sun darbeera. Ani haadha warraati. Haadha warraa namaati. Bultii keessan jira. Jireenya kiyyan diigiini. Ani kana booddee siif hin ta'u. Heerumeera. Bultii ijaarradheera. Nama anaa olii, nama amala qabdus, nama bifa qabdus, nama anaa olii rabbi siif haalaatu. Har'aa booddee maqaa kun ayin. Ani nama kabaja qabu, nama haadha warraa namaa ta'een jira. Kana booddee ani siif ta'uu hin danda'u. Kana booddee ani bultii ijaarradheera jettee mana ishee teessee jechuudha. Kabajaan viidiyoo dalagdee chaanaal ishee irratti yoo gadhiiste deebii sirriidha jechuudha. Dirqamaa miti isaa hojii wal agartee kunoo qalabatii funyaan kaa'uun. Dirqamaa miti isaa hojii wal agartee qalabatii ija keessa kaa'uun. Dirqamaa miti isaa hojii wal agartee viidiyootiin asiif achi darbachuu jechuudha. Ilmoo dhiiraati. Jaallate jechuudha. Akkuma namni jaallatu jaallate. Akkuma namni nama fedhu ishee fedhe. Akkuma namni nama barbaadu ishee barbaade waan haaraa miti jechuudha. Nam tokko immoo gaafa si jaallatu dirqaman argadhaa miti jechuudha. Dirqaman argadhaa miti. Waanuma jiru waanuma kaleessa gadda jiru ishee gaafate. Wajjin guddannee jettee ragaa ba'uu jirti. Wajjin turree jettee ragaa ba'uu jirti. Soo hin feene waan ta'eef ammoo dhiistee jaalalaan kabajaan mana ishee teessee viidiyoo dalaguu chaanaalii qabdi kuno. Dhugaa yeroo tokko wanti namni namaaf jedhee jaalalaaf jedhee aarsaan kaffalu hedduu ulfaataa jechuudha. Amma mucaan kun fayyuu danda'a. Fayya adeemsa keessa. In fayya adeemsa keessa.
dhuguma rabbiitii hin fayya nama naa hin fayya. Lapheen isheedhaa cabe kun, lapheen isheedhaa gowwaa ta'e kun, lapheen isheedhaaf waa hedduu arge kun jechuudha. Dhidhiibamee suphamee madaan kun inuma qooraa jechuudha. Madaan kun inuma qooraa. Garuu guyyaa tokko wayi isa idoo wajjin itti fuftee jiraattee wayis wayi ta'ee ani bultii ijaarrattee jirti. Erga bultiin ijaarrattee Sa'idoo fi Ayyuu gidduutti akka nagaan bu'uun fedha malee ani isheen kun illee bultii ishee haa diigduu, bultii ishee kana booddee bultii keessaa haa baatu hin jedhu. Because haadha mana namaa taatee jirtu waan ta'eef jechuudha. So walumaa galatti kanuman jedha. Dhugaadha namni jaalalaan miidhame dhumarratti numa fayya. Garuu Ayyuun kun bor teessee wayi seenaa kana waan amma mucaan kun jaalaan isheedhaaf ta'aa jiru kana daa'ima ishee faana wayi ammoo ufuma ishee teessee gaabbii kana bakki amma dhaqxe kun kabaja amma mucaan kun isheedhaa qabu sana yoo isheedhaa dhabee bakki isheen amma dhaqxe kun akkuma kanaa yoo itti fufee fi akkuma amma jirtu kanatti yoo itti fufee fi anillee akka dubartiitii akka shamarran tokkotti hedduun gammadaa fi garuu ammoo mucaan kun hin fayyu osoo hin taane hin fayya. Garuu fayyuuf aarsaa hedduu isa kaffalchiisa. Yeroo hedduu isarratti fudhata. Gaafa fayyee garuu rabbiin isa kiisa. Rabbiin bakka hin buusaa fi obsisaa kun, callisuusaa kun, darbatamuunsaa kun, osoo dharguu osoo dhaga'uu callisuunsaa kun dhumarratti waan gaariitti isa baasaa jechuudha. Onnee goge kana kan jiisu, onnee cabe kana kan suphu, onnee cabe kana kan fayyisuuf, jaalala isaa kana kan kunuunsuuf, bultii isaa keessatti aarsaa kan isaaf kanfaltu, isa kabajjee kan isa wajjin jiraattu, isaaf kan taatu Rabbii waan kaa'eefii qaba. Rabbii waan kaa'eefii qaba jechuudha. Kanaaf Rabbiin haa laaffisuuf walumaa galatti. Ayyuus Rabbaa qajeelchu. Haardummaan ishee ammaa kun isheedhaaf jabinatti fakkaata. Waan isheen amma gochaa jirtu kun, akka isheen amma ta'aa jirtu kun, waan isheen amma balleessaa jirtu kun isheedhaaf jabummaa fakkaata yookaan ammoo ogummaa. Garuu ogummaa miti. Geetaan ogummaa miti Kiristoosini. Ilmi dhiiraa in obsa. Gaafa obsa fixate garuu akka fiinyaa hin beektaniimi. Afuuftanii gaafa humna ala afuuftan hin fanadda'a jechuudha. Ilmi dhiiraallee in obsa garuu gaafa obsa fixate hanga obse sanaa jechuudha. Murtoonsaa hanga obse sana. Innaa wabii keenya Rabbii waan ati feetu waan ati barbaaddu siif haa kennu. Rabbii waan ati jaallattu siif haa kennu. Bultii namaa keessaa ba'i kalaas. Isaan isheedhaaf ta'ee erga jiraattee, filadhe erga jettee, nadhiise erga jettee, waa'ee konkaasiin erga jettee, atillee amaanaan Sa'idoon sitti kenne sana amaanaa Sa'idoo eegii. Maaliif ree kalaas bultii ijaarratteetti waan ta'eef isheen illee kana booddee haadha warraa namaa jedhamti. Bultii keessa jirti waan ta'eef darbii ammoo innillee amaana waan sitti kenneef amaanaa isheen jettu kana eegii siin jedhaa. Ani Boonee Entertainment like gochuu share gochuu hin dagatinaa.